bulchiinsa magaalaa Adaamaatti konferensiin paartii badhaadhinaa sadarkaa hundee bulchiinsaa fi haqaa gaggeeffameera. Konferensichi dhaadannoo waadaa gochaan badhaadhina Itoophiyaatiif jedhuun kan gaggeeffamedha. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa haasawaa saaqinsaa taasisaniin akka biyyattiitti waggoottan lamaan darbanitti milkaa'inoota gama siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi dameewwan birootiin argaman akkasumas ciminoota fi hanqinoota turan adda baasuun beekuu fi ciminoota jiran itti fufsiisuuf hanqinoota irratti hojjechuun karoora xiiqii qabamee milkeessuuf konferensiin paartii badhaadhinaa gaggeeffamaa jiru konferensii murteessaa ta'uu himanii jiru. Mootoon konferensii keenya guyyaa har'aa kunis waadaa gochaan badhaadhina Itoophiyaa milkeessuudhaaf deemamu kan jedhu jechuudha. Mootoon kun mootoo cimaadha. Waadaa uummataaf gallee jirra. Bakka kaleessaan jirru waan karoorsin hunda raawwanne irrallee jechuu yoo baanne waadaa uummataaf galle sana hirmaannaa miseensota keenyaatiin, hirmaannaa kutaalee hawaasaatiin aga tokko badhaadhina biyya keenya mirkaneessuudhaaf hojiin hojjetame hojii tuffatamu miti. Kan ammoo caalmatti baasuudhaaf ammas gurmaa'ina keenya cimsinee deemuun akka barbaachisu in yaadama jechuudha. Kanaa olitti gurmaa'insa keenya cimsinee yaadamoota keenya irratti qeeqni yoo jiraate qeeqnee sirriitti paartichi kan keenya waan ta'eef caalmatti cimsuun hin barbaachisa kan jedhu miseensa keenya biratti sirriitti hubatamuu danda'utu irra jiraata. Biyyi kun itti fufuu kan dandeessu miseensi kun ba'aawwan hunda karaa sirriidhaan yoo hoogganee milkaa'inaan keessa darbuu danda'e waan ta'eef adaraan isinirra jiru adaraa guddaadha. Biyya kana egeree biyya kana murteessuudhaaf waadaan isinitti kenname, amantaan isinitti kenname guddaadha. Waadaa keessan amantaa akka mootummaatti akka paartiitti isinitti kenname kana ammas karaa sirriidhaan qabattanii milkaa'ina biyya keenyaatiif gahee keessan akka baatan waamicha koo dabarsuun barbaada. Waltajjicha irratti barreeffamni gabaabaa kan dhiyaate yoo ta'u barreeffamicha keessatti paartiin badhaadhinaa seenaa siyaasaa biyya kanaa keessatti sabaaf sablammoota biyyattii hunda hirmaachisuun kan hundeeffamee fi egeree akkasumas carraa biyyattii murteessuuf mirga walqixa akka argatan rakkoowwan seenaa keessatti uumaman hunda dhiifamaan akka darbaman egeree biyyattii tolchuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira yaanni jedhu ka'eera. Akkasumas gama misoomaatiin hojiilee rakkoo hawaas dinagdee furuu danda'an irratti xiyyeeffachuun fi riiformiiwwan adda addaa gaggeessuun milkaa'inoota gurguddoo galmeessuun danda'ameera jedhame. Miseensonni hundee bulchiinsaaf haqaa gama isaaniitiin hojiilee damee hundaan hoogganuun ergamaa fi dirqama miseensummaarraa eeggamuu bahachuu qabna jedhan. Kana booda ergamaa fi dirqamni miseensummaa hunda keenyarraa eeggamu hojii paartii keessattuu hojii siyaasaatiin hojiilee dinagdee, hojiilee hawaasummaa, hojiilee nageenya, hojiilee misoomaa akka hoogganamu jechuudha. Siyaasaa fi misoomni, siyaasaa fi nageenyi, siyaasaa fi dinagdeen, siyaasaa fi dhimmoonni hawaasummaa wal faana akka hojjetaman namni kana keessatti waan hubachuu qabu hubatee dirqama miseensummaa akka bahuuf ifatti konferensii gaggeeffamaa jirudha waan ta'eef miseensi kamiyyuu mana hojii isaa keessatti akka miseensattis, akka ogeessattis, akka hojjetaattis dirqama dachaa akka paartiitti, akka mootummaatti, akka uummataatti irraa eeggamu san bahuudhaaf konferensii baay'ee kallattii nutti argisiisedha jechuudha. Konferensii kanaan boodaatti inni guddaan yaa'iin keenya akka milkaa'udha. Yaa'icha milkeessuudha. Yaa'ichi milkeessuudhaaf immoo miseensi caalaatti ejjennoodhaan, kutannaadhaan hojjechuu akka qabu kan hubanne kan hojjennus.